Audio Jungle. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Ammusaar baganagayaan gara Ammusaaritti dhuftan jechaat har'aan kana barnoota ajaa'ibaa takka qabadhe isinii dhufee jira. Barnoota kana irra deddeebiin gaafii waan na gaafataniif itti deddeebi'ee hojjetaa. Innis dhimma WhatsApp irratti. WhatsApp warri fayyadamtanii hedduun isaanii waan tokko tokkoon rakkachaa jiraachuu keessan koomentii irratti na beeksiftanii jirtu. Isaan wal qabatee asitti WhatsApp application jedhu kan irra desktop irratti irra deemuudhaan irra cuqaasuudhaani gara keessaatti seennaa jechuudha. Gara keessaatti yeroo seennu jalqabuma yeroo bannu asitti dhufnee yoo arginu privacy ka jedhu irra yoo tunnu gubbaa kanarratti maal argitu? Gubbaa kanarratti ol baatanii maal argitu? Gubbaa kanarratti start check up kan jedhu argita privacy setting jalatti jechuudha. As biratti isa makana irratti gaafii waan kaaftanii fi isa kana irra deebi'ee hojjechuuf dirqameen jira jechuudha. As dhuftanii check up kan jedhu kana yeroo tokko yoo cuqaastanii gara keessa seentan wanta afur asitti argitu jechuudha. Privacy matter kan jedhu jalatti waan afur argitu jechuudha. Isaan kana keessaa tokkoon isaanii maaliif akka oolan isin agarsiisaa deemaa jechuudha. Choose who can contact you kan jedhu kana bira yoo dhaqxanii as jalatti choose who can contact you kan jedhu kana jalatti wanta isin namoota isin qunnamuu qaban yookaan namoota isin wajjin wal qunnamuu qabdan hedduu isaa asitti groupiin tokko yoo aad isin godhuu fedhe akkam eeyyama keessan akkamitti akka isin gaafachuu qabu gochuu iddoo itti dandeettan jechuudha. As dhuftanii yoo tuqxanii who can add me to group kan jedhu ni argitu jechuudha. Jala kanatti waa sadii argitu. Everyone contacts my contact except kan jedhu argitu. Everyone irratti yoo deebistanii abbammaan arge groupii fedhe jalatti isin dabaluu danda'a jechuudha. Garuu asitti WhatsApp keessan my contact yoo jettanii iddoo kana irra yoo keettan ta'e warra isin maqaa save godhattanii fi bilbila isaanii save gootan qofatu isin add gochuu danda'a jechuudha. As dhuftanii my contact except yoo jettan ammoo warroota isin save godhattaniin dabalatatti exceptionii keettan yookaan daangeffama keettanii jechuudha. Gara kontaaktii keessanitti deemee maal ta'a namoota isin dhoowwitan san asitti isin dhoowwuu danda'a jechuudha. Inni kun haala kanaan akkasitti geggeeffama. Isa kana akkasitti arguu ni dandeettu. Iddoo kanatti exceptionii irra ni keettu jechuudha. Iddoo kanatti exceptionii ni keettu jechuudha. Maqaa isin dhoowwitan san maal gochuu hin danda'a? Aad isin gochuu hin danda'u jechuudha. Isa kana gara duubaatti deebinee isa lammaffaatti yoo deemne gara isa lammaffaatti yoo deemne silent unknown caller jedha. Silent unknown caller jedha. Iddoo kanarra yoo tuqxanii inni kun iddoo isin hin beekne irraa kan isin hin bilbilamoo ta'e akka bilbilli akkasii isinirra WhatsApp irratti isinirra hin seenne toongii kana on gochuu qabdanii jechuudha. Toongii kana maal gochuu qabdanii? On gochuu qabdan. Kanaaf asittis preventionii tokko keessu jechuudha. Inni kun ammoo inni gara dhumaatti as gad buutanii argitan kuni block kan jedhu hiriyaa keessan block gochuu barbaadan as dhuftanii maqaa isaanii itti galchuun block gochuu ni dandeessu. Maqaa keessan kontaaktii irraa fuudhuudhaan itti galchuudhaan block gochuu ni dandeessu jechuudha. Block gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf anamma nam tokko block yoo kan godhu taate isa kana itti dabaluu ni danda'a jechuudha. Isa kana itti dabaluu ni danda'a. Beekaatti inni kun of godheen jira. Hidhuu waan hin barbaanneef duubatti hin deebi'a jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti kan isin argitan wantoota akkanaa kanaa jechuudha. Gara duubaatti deebi'uudhaan isa lammaffaa bira yoo deemtanii isa lammaffaa kanatti yoo gadi dhuftanii control your personal info kan jedhu kan argittu jechuudha. Isa kan asitti argitu. Irra tuquudhaan gara keessaatti yeroo seentanii isa kana hedduu irra deddeebi'ee barsiisee hin jira. Control your information. Choose the best audience for your personal info like online status and activity. Profile photo kan jedhu kanarra yoo tuqxanii choose who can view your profile photo. Eenyutu profile photo keessan akka ilaaluu danda'u bakka itti eeyyamtan jechuudha. Isa kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee barsiisee hin jira. Highlight tuttuqaa deema. Everyone yoo ta'e picture profile photo keessan nama hundatu arga. My contact kan jedhu yoo ta'e ammoo as yoo ta'e
isa kana yoo ta'e warra isin maqaa isaa save godhattanii silkii keessa qabdan jechuudha. Inni kun ammoo sadaffaarra kan jiru iddoo isin itti permissionii dabalataa by contact keessan irraallee nama itti ittisuu dandeettan jechuudha. Namoota muraasa ittisuu ni dandeessu, warri kun waan garuu ilaaluu ni danda'a. Nobody yoo jettan namni tokkos daawwachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf nobody otoo hin taane everybody kan irra kaa'achuu ni dandeessu yookaan contact filannoo keessanii jechuudha. Inni lammaffaan gara gadii kanatti yoo dhuftan isa kana video tokko barsiiseen jira. Isa kana highlight mantuqe last seen online kan jedhu online irra yeroo hagamiif akka turtanii fi akka maal akka barreessa turtan namoota iddoo itti eeyyamtan. Iddoo kanarratti yeroo darbe video barsiisee ture YouTube channel Amusaar jala galtanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Isa kana sirriitti barsiiseen jira jechuudha. Inni kun ammoo recipient kan jedhu kana recipient bakka inni jedhu kun if turn off you want send or received. As iddoo kanatti yoo isa kana turning goone off gootanii dhiistan iddoo kanatti off gootanii kan dhiistan yoo ta'e messaging isinii seenuu hin danda'u, messaging erguu hin dandeettanii jechuudha. Isa kan asii akkas gochuun exclude gochuu hin dandeettu status isaa asitti isuma yeroo darbe barsiise. Isa kanaaf video mataa isaa qaba asi seenaatii ilaalaa isiniin jedha. Inni biraa gara kanatti yoo deemtanii gara gadii kanatti dhuftanii yoo tuqxanii default message timer kan jedhu kana argattu jechuudha. Default message timer kan jedhu kana ni argattu jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana irratti maaltu hojjetama? Gidduu kanatti kan hojjetamu messaging keessan yeroo hagam keessatti akka baduu qabu, hagamiif akka turuu qabu iddoo itti gootan jechuudha. Of yoo gootan hin badu hin turaa jechuudha. Bultii 90 booda haa baduu jettan ammoo 90 days kan jedhu kanarratti deebi. Start new chat with disappearance message jedha. Bultii sa'a 24 ta'uu danda'a, bultii 7 ta'uu danda'a, guyyoota 90 ta'uu danda'a. Of yoo gootan ammoo messaging keessan hin baduu jechuudha. Hin baduu jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti isa kanas hubachuun keessan dirqama ta'a jechuudha. Gad deebitanii gara kanatti yoo dhuftan ammoo gara kanatti yoo dhuftan isuma amma asii olitti isin ilaalchisaa ture jechuudha. Inni kun iddoo you are sharing live location in any chat. Live location keessan iddoo itti isin share gootanii jechuudha. Inni kun ammoo applicationicha lock gochuuf kan dandeettan. Biometrics kana biratti iddoo kana yoo argitan ta'e when enable you need to use fingerprint. Inni kun password fuula keessan yookaan identification unique identifier to open WhatsApp. You can still answer calling. Kan jechuun iddoo isin itti biometrics itti fayyadamtan yookaan itti security keessan cufattan fingerprinting ta'uu danda'a, phasing ta'uu danda'a, waan biraatiin ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun ammoo gara gadiitti dhuftanii chat lock kan jedhu kun iddoo isin itti chatii keessan lock gochuu dandeettanii jechuudha. Unlock and clear iddoo jedhu kana argitan iddoon kun chatii keessan clear iddoo itti gootaniif lock itti gootanii jechuudha. Inni biraa gara gadiitti deemuudhaani asumatti gara gadiitti WhatsApp keessan irratti yeroo kamiyyuu kan isin gochuu qabdan kaameraan keessan on ta'uu qaba jechuudha. Kaameraan keessan iddoo kanatti maal ta'uu qaba? On ta'uu qaba. Maaliif yeroo video calling gootaniif iddoon kun tonkiin kun on ta'uu qaba. Inni kun on yoo hin taane namoonni hedduun kaameraan keenya nu didee akkam taana maal jedhanii yeroo kaasan ni dhagaa. Isa kana akkas gochuu ni qabdu jechuudha. Inni kun immoo gara gadii kana dhuftanii advance kan jedhu protect IP address in calling disable link prevent kan jedhu kun isa kana yeroo itti aanu video isaa haalaan qabadhe kan dhufu ta'a. To make harder for people to infer your location call on this device will be securely relayed through WhatsApp server kan jedhu kana inni kun cimaadha waan ta'eef yeroo itti aanu video isa qabadhe isinii kan dhufu ta'a. Arraaf setting hedduu isin agarsiiseera garuu target pointing keen asitti isa dhumarra jiru kana isa asitti privacy check up isa jedhu kana waan ta'eef isa kana kanumaan gara xumuraatti deemna. Isa kana asirraa kan argitan iddoo kanatti wanta kana privacy maatarii keessan sirreeffachuu akka qabdan haalaan isiniif dhaamuun barbaada jechuudha. Iddoo kanatti haalaan isa kana sirreeffachuu akka qabdanii fi
iddoo kanatti immoo wantoota kanneen sirreessuu akka isin qabdan isin dhamaat barnoonni keenya karaadhaa asumarratti goolaba hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti miidiyaa kana yookaan chaanala kana share like gochuun namoota hedduuf akka dhaqqabu taasisaa wal guddisaatu waliin haa guddannu isiniin jedha viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti asumatti barnoota kee goolaba ciao isiniin jedha